Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama jala jirtu bareenkii warroonni manta bira hordoftanillee asuma warroonni maatiin hanteen akka maatiin hafata warroonni mana koo hin akka mana koo dhuftanii na jajjabeettan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Maatiin haaf ta'uu keessan isin gaafadha. Warroonni mana kiyya tanaan dura beektan koomentii naa barreessuu laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha obboleen kiyya. Har'a maal qabadhee dhufte jechuudha. Qabadhee dhufe yaada xiqqoo takka hin qabadhee dhufe nuti ijoollee shamarranii keessattuu biyya namaa kana keessa dhufnee maaliif biyyaa baanee hojjetachuuf moo suuraa keenya miidiyaa irraa adeemuuf biyyaa baanee ganamaa qalqaluuf wallahi maaliif biyyaa baanee jedhee takkilee tokko natti dhagahama beekanii moo ani dhugaa rabbi waan namatti ulfaatu tokko hedduu takka isin jaaladha akkasuma waan nama kaameraan lafa na harkadha kaameraan lafa na harkadha maaliif biyya namaa dhufnee maal hojjechuuf biyya namaa dhufnee suuraa keenya gamaa gamana namni nu oofuuf biyya namaa dhufnee moo hojjetachuuf biyya namaa jennee yaaduu qabna. Itti yaaduu qabna bal'isnee jechuudha. Hojjetachuuf biyyaa baane moo maatii keenya akkasitti yaadni isaanii itti rabbi nagaa nu haa galchu. Mee karoora godhadhaa wallahi karoora haa godhannu biyya namaa kana keessa dhufnee keessattuu ijoollee shamarranii waan biyyaa baaneef beekuu qabna. Hojjannee wanta tokko galmaan godhannee yeroo hundi namuu bichaa gargaaruu odoo hin ta'in yeroo hunda namuu bichaaf dhimmamuu odoo hin ta'in yeroo hunda namummaan sobee maallaqa keenya nyaachuu hin ta'in ofii keenyallee waan tokko godhannee gara maatii keenya galu ganama galgalarra miidiyaarra nu deemanii kunillee akkas hin geenye marri qubasitti ga'u maaf biyyaa baanee jennee yaaduu qabna isin obboleen kiyya. Maaf haadha abbaa keenya biraa baane maaf obboleen keenya biraa baane maaf barnoota keenya akkas jaalannu oduu oolirraa nuun jedhan namni wanta tokko rakkate anugaa isiniin barnoota irraa oduu guyyaa takkan waliin biyya namaa dhufe jechuudha. Maatii kiyya hedduu jaaladhu irraa fagaadhe. Maatii kiyya hedduu jaaladhu irraa fagaadhee biyya namaa kana keessa nama na dhufe sagaleedhaan biyya namaa kana keessa dhufnee jijjiiruu wanta tokko godhachuu waan gaarii tokko waan nafuru gallee irraa gammannu wanni jireenya keenya jechuudha. Jireenya keenya kaburu gallee tattaafannee hojjannee irraa gammannu milkeeffachuuf mana namaa kana keessatti gadi of qabdanii waa hunda wallaahi yoo isin rabbiin jechuudha yoo isin gadi of qabda waan isin yaaddan mara isiniif milkeessa. Xiqqoo keessa barakaa isinii haga gamaa gamana miidiyaa irra kun qabee kaawwanni isin hin babbararu ka isin hin geenye ka isin hin beekne guyyaa isin dhalattan isin hin beekne ka maatii keessan hin beekne marri yaa rabbi wallaahi kana hunda isin rabbi isinitti fidu hojjetattanii biyya namaa keessaa galu yookiin barnoota keessan amma yeroo ammaa kana jechuudha diinii barachuu jira. Waan tokko wallaahi irratti akkamitti kanneen barannee sammuu keenyallee jijjiirree waan rabbillee barannee gara biyyaa galuu yaaduu qabna malee gamaa gamana kunillee isiniin deema sunillee suuraa keessaniin isin deema tuunillee suuraa qabattee deemti. Rabbiin nagaa nu haa galchu biyya keenya keessatti rabbiin badii irraa nu haa tiisu dilii irraa rabbi nu haa tiisu haqa namaa irraa rabbi nu haa tiisu. Wallahi waan hin taane irraa rabbi nu haa tiisu nagaan biyya keenya nu haa galchu obboleen kiyya waan biyyaa baataniif baruu wanta tokko wanta biyyaa baaneef baruu barbaachisaadha. Yoo shiggise hunda ibaluun sun akkasuma gootee sun bara akkasnaan taatee jechuudha akkasnaan ta'ee jechuudha wanta iccitii jireenya keenyallee baastanii namatti finimina wallaahi iccitii keessan booda namni ittiin deebi'ee isin arrabsa waan inni booda ittiin deebi'ee isin arrabsa ittiin deebi'ee akka itti namni isin arrabsine jireenya keessan
haala ilaalcha keessan namatti of hin himina. Waan dhimma feetanuyyuu namatti of hin himina. Namatti illee waan keessan hin ergatina. Suuraa keessanuu erginaa isiniin jedha wallaa namatti. Gisee ammaa nama sodaachisaa. Yeroo ammaa kana nama hin beekne jireenya kee boruuf siin ta'u. Boraatiin argachuuf jirta. Jireenya ijaarrachuuf deemta ta'uu danda'a. Yookiin ijaarrattee biraa biyyaa baate ta'uu danda'a. Isa san yoo itti galtee miidiyaa irra siin deeman barreessisan siin jiran kanuma garuu jecha namaa irra rabbi sodaachuu qabna. Kaalii kan uumame sodaachuu qabna. Jechi namaa homaayyuu miti. Rabbiin garuu namni si dhiisaa beektee yoo fedhe siin jedhu dhiifama si godhaatis dhiifama gootaaf garuu kasiin dhiifne rabbi tokkocha. Dhiikee yoo dhiifama rabbiin hin gaafatin rabbiin siif hin dhiisu. Dhiifama yoo isan gaafatin yaa rabbi badii teena dilii teena nuu dhiisi jennee wanta dura dabarsite isaan nuun darra maa biyyaa bahee jedhaa ijoollee keenya yaa rabbi keessanitti nutti manin dhageenyu sheekin nu hime qeessin nu hime xiqqaan nu hime guddaan nutti hime maal jechuu jedhe taayee wallaa jedhe takka maal jechuu namichi sun garuu dhugumaa waa xiinxalee maal jechuu jedhee beektanii maal jechuu akkasiin hin jenne namni of sattaraa. Yoo dubbattan of eeggannoon dubbachuu hooma hundarrattu wanti tokko qaxaa diimaa qaba qaxaa diimaa sanarra wanta tokko fuuldura kaaba'anii waan akkanaa kanarraa bilisa ta'uu barbaada jedha rabbii kiyya na qajeelchi kan maaf biyyaa baane jedhati yaada yeroo hundaa kan isin hin geenne dikkaa guddaan diimaan gurraachi daalachi qabatee isin hin deemu wallaahi na jibbisiisa gisee tokko yeroo ani wallaahi alhamdulillah rabbiin galanni argu waan inni miidiyaa irra deemu kana argine kan wallaahi hin argu rabbillee natti fide hin laalullee hin argullee hin fedhullee hin barbaadullee. Inni dhaggeeffadhullee jala taa'ee inni fakkeenyaaf yeroo namni tokko waan tokko dhiise waan badaa miliyoona inni dhaqan odoo koottaa bakka rabbii quraana kana dhaggeeffadhaa nashiidaa kana yookiin hin jiraame amantaan biroollee hin jira ijoollee akkasuma ijoollee amantaa biroo kiristaanaa ta'een ta'e jirtiimi koottaamii wanta kana dhaggeeffadhaa odoo jedhaniin wallaahi hin sarmanii maaliifi irra hari'a shaytaan garuu bakkee badduu sanatti walitti sabaasabeetiniin taa'u dhaggeeffadhaa jedhaan na fakkaate bara hunduu nama ganaa irratti akkas taatee nama ganaa akkana irratti dubbatte rakkoo innaa yeroo dubbannuuf sattaruu yoo deemnu deemsa keenya san maalitti deemaa jirraa maaltu nu dura jiraa maaltuyyuu uf fuuldura nu jira jennee yaaduu qabna. Aniin tun boru maaltu na eeggata? Inni sun illee boru ana maaltu na eeggata jedhee yaaduu qabna malee yeroo hunda kanuma hunduu qabatee isiniin deema. Suuraa keessan eegalullee qabatee isiniin dhufaa kunillee waan gadhiisuu hundarrattu suuraa keessaniin deeman. Ana fakkeenyaaf isin jedheetu mana ilaala wallaahi maaliifi yaa rabbi kiyya ana abbichi suuraa isaa qabatanii deemanii sun odaana taate dhaquus billa hafuuruma baafachuu hin danda'u ta'anii salphina kaa'amuu jechaanii rabbi sammuu isaa kenne kana naan kenne hin barbaadullee busbilla maaliif ba'u kana itti mana ittiin bu'uun gorsanii naga qeesiin gorsa sheekiin gorsan nagaan laa ilaaha illallah raji'uun rabbi raafata nu haa godhu wallahi rabbi maan qaaliin raafata nu haa godhu asumaanii naman galateeffachuu barbaadu jira suni eenyuun jiran jechuun sabboontuu fi namni mana isii dheedhanii maatii ta'iniif sabboontuu wallagga lixaa maatii akka taataniif kabajaan jaalalaan isin gaafadhaa nama yeroo iddoo
wallahi baay'ee gandummaa hin qabne ati achi dhuftee ati asii dhuftee siin hin jenne jechuudha. Dhugaa rabbii hedduu dandeettuu koo sabboontuu koo galatoomii siin jedhaa akkasuma Faatuma Oromiyaa jettu hedduu naa galatooma maaliif viidiyoo kana akka dhaggeeffattan abdii qaba maaliif na jajjabeessitanii yeroo sa'aatiin kee kaafame sa'aatii kiyya naaf qabsiistanii abshirsigaa jedhaa rakkoota akkan qabu naan jettanii hedduu akkanaan qabu jedhaa. Sabboontu wallaahi maal akka jedhes ibsu hin beeku. Waa hedduu dandeettu koo gandaan nama qooddu amantaan nama qooddu bakka hin jiraami. Waa hedduu tokko dandeettu koo namni maalna isiin dhaqna hiitanii akka maatii taatanii kabajaa jaalatan isin gaafadha. Akkasuma ijoollee garee guddina Oromoo hundi keessanuu galatooma isiniin jedha. Olaa jajjabeessinu wal bira haa dhaabbannu walii dhageenyu isiniin jedha. Yoo isin nu fakkiisee jiraadhe haasaa kanarratti deeffame isiniin jecha namni tokko hin jiraami. Wallaahi nuti ijoollee shamaraa keessattuu yeroo hundaa ijoollee shamaraatiitti quba qaban yeroo hundaa quba isin quba qaban namatti qabanii maayinni jechuu qabna yaaduu qabna maaf biyyaa baanee waan tokko godhachuu qabna badiirraa fudhachuu qabna maaltu halaalaa maaltu haraamaa garuu qabna wallaahi maayinni yeroo hundaa gabaabaa fi dheeraan isinitti quba qabu yeroo wallaahi sheemko yaadu qabna sammuu teenya tana qaqqilee teenya tana maal jirti boruu jechuu qabna maal nu jirti maaltu eeggata namaa kana keessaa gallee boru maal godhachuu qabna maal mul'achuu qabna jedha yaada malee ganama galgala suurama keessaa hunduu akka wanni beeksisa baasaa jiranii hin jiraaf jariida biyya arabaatitti jariidaadhaan gaazexaa hin jiraami girgiddarra fidanii lakkoofsa wajjin waa babayyadduun takka waa bibbitattuun takka fiddee girgiddarratti laxxaftee biraa deemu akkasuma isin godhaan jiranii wallaa akkasuma isin godhaa jiranii maal jechuudha ani rakkadha isin wajjinu na yaachisaa barkisee tokko taa'ee wallaahi taa'ee yeroo yaa rabbii kiyya natti hiisiati hin sodaadha bakka girgiddarratti laxxafanii fakkeenyaaf amma gabbayee qoshaashaa baasuuf ala bahee yoo jiru waraqaatuma san arga amma bilbili kee yoo kanuma wannuma akkasii san arga kaa hunduu bilbila ofiitirratti isin laxxafateetumaan ayfaatu wajjee namni bakka kana nuu baase sun isaa shan warra faatu wajjee jedhee wallaahi maal jechuu yeroo hundaa rakkan rakko la'in waan hundaafuu rabbiin waaqa jechuu anallee isinillee keessa wallaahi obboleen kee shamaraa mee waa godhadhaa morkadhaati sammuu keessan kana namaan hin morkatina sammuma keessan kana morkadhaa ani maa biyyaa bahee barnoota kiyya dhiisee maatii kiyya dhiisee maa biyyaa bahee jedha dhiisaa wanta tokko godhadhaa waan biyya galtanii itti gammaddan tokko godhadhaa nama rakkataa gargaara nama rakkatee fakkeenyaaf rakkina qabu isin dhufee tasa guruuppii ho'i isin ijaaranii isin fidan gargaara waan tokko godhachuu yaada wallaa harkatti waan keessa gizee biyya namaa jirtan kan itti fayyadama dhuguma isin jira jireenya akkatti waddadde kana waan tokkoon godha jechuuf maallaqa xiqqoon baaftu gizee ammaa kana maallaqa xiqqoo takka waan tokko hojjadhe jetteetti seenuuf maallaqa xiqqoon baaftu akkasuma ani boru jireenya kana yeroo hunda mana namaa keessa hojjannaa yeroo hunda hambinu ergataa la nullee hojjannee nama ergachuu qabna jedha yaadame
Hai, ani bara sabni kee gisee takka arabana ergattan yaa rabbii yaa jinjiiriti gara biyya keenyaa san shaqqaalinnatti jedhanii sun isaan akkas godhi gara biyya keenyaa san fide akkasitti isaan bakka sammuu kiyya kana du'aayii godhadha dhugaa rabbisni himamaa isaan bicha nu ergatanillee bakka yaada maa biyyaa baane jedha yaada maaf maatii keenya bira baane maal godhachuu baane jedha yaada itti assaabaan malee maa namni hundi suuraa keessan qabatee isin hin deemu isin bishbichi kun maa yeroo hunda namni qabatee nu hin deemu maa yeroo hunda namni nu arra yeroo hunda namni isin alatti yeroo hunda namni nu isin hin jedhu maal jechuu qaxalay minaal እና namni hunduu homaa hin jedhu hoonni hunda nan jedhu hin qabu arrabsuu muqeequu hin qabu itti yaaduu qabna ofii kabajuu qabna of xiqqeessuu qabnu asumatti isin mufachiisa yookiin waa jedhee tasa waa jedhee dhiifama isiniin jecha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh